Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti himaa dursaa hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee giddu galeessaa buttaan migiraa bakkee fi maammoo mazammir imalli gara Finfinnee haala milkaan itti fufuu hime. Dr. Tedros Adhanom biyyoota 28 kaadhimamuun marroo lammataaf WHO hoogganuufi Generaalli waraanaa Suudaan muummicha ministeeraa haaraa kan muudan ta'uu beeksisan. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti himu ani Rahmat Siraajii amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa buttaan migiraa bakkee fi maammoo mazammir imalli gara Finfinnee haalaan milkaa'uun itti fufuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa buttaan migiraa bakkee fi waraana bilisiginnaa jidduutti lolli guyyootaaf gaggeeffamaa jiraachuun beekamee jira. Haaluma kanaan Onkoloolessa 29/2021 lola waraana bilisiginnaa fi buttaa migiraa bakkee gidduutti guyyaa kana ganda ittisa kooyyee bakka xiqqitoo fi gabaa amusitti akkasumas ganda dirree bareedaa bakka qotaa murraa fafamaa sororoo dagalii fi dadaatti gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo waraana bilisiginnaa hedduu du'aa fi madoon adabuu beeksisee jira. Waraanni bilisiginnaa bakkuma geetti nama ajjeesuu manaa fi midhaan gubuu akkasumas loonii fi qabeenya garaagaraa osoo hin hafin saamuu jiraattonni himataa jiru. Haala kanaan dirree bareedaa irraa mana Balaay Haacaaluu, mana Tasfaayee Guddataa, mana Kabunee Guddataa, mana Dirroo Sabbooqaa, mana Hirkoo Tufaa fi mana Lakkisaa Hayyuu midhaan waliin horii osoo hin hafin ibiddaan yoo barbadeessan saamicha gita hin qabnes ganda kana keessatti waraanuma kanaan raawwatamaa jiraachuun beekamee jira. Waraanni yeroo ammaa Ona Cobbii keessatti itti fufee kan oole yoo ta'u ganda Qorichoo Cobbii gabaa Sanbataatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana bilisiginnaa haleeluun miidhaa guddaa irraan ga'ee jiraachuu beeksisee jira. Sirna bututaa abdii kutate gocha abaaramaa uummata irratti raawwachaa jiru kana uummanni dammaqiinsaan ofirraa eeguu qaba kan jedhu waraanni bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo irree tokkoon ka'ee sirna cubbamaa kanatti xumura gochuu qaba jechuun dhaama. Oduma wal fakkaatuun labsii duula gara Finfinnee jedhu hordofee guyyaa kaleessaa Onkoloolessa 29/2021 waraanni bilisummaa Oromoo Ona Ganda Birat injifannoo addaa galmeessee jiraachuu beeksisee jira. Lixa Shaggar Ona Ganda Birat waraanni bilisummaa Oromoo buttaan maammoo mazammir guyyaa keessaa sa'aatii 6 hanga 11tti ganda gurraa jarjaraa bakka Tulluu Lamii jedhamutti waraana bilisiginnaa irratti haleellaa taasiseen loltuu 40 ol yoo ajjeessu 60 ol madoo salphaa fi cimaan adabee jiraachuu ifoomsee jira. Waraanni bilisiginnaa 5 ammoo erga hospitaala seenanii du'uu namoonni ijaan argan akka isaaf himan kan hime waraanni bilisummaa Oromoo lola kana irratti meeshaalee waraanaa fi kanneen biroo booji'us addeessee jira. Imalli gara Finfinnees haala gaariin kan itti fufee jire ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa beeksisee jira. Walargaan Finfinneetti jechuun dhaadannoo isaa dhageessisee jira. Itoophiyaan diroonii Iraan fayyadamuu mootummaan Ameerikaa ibse. Kanarratti gabaasa qabna. Mootummaan Ameerikaa dhaabbileef namoota dhuunfaa sagantaa misooma xiyyaarota nammalee yookaan diroonii Iraan ofiif Itoophiyaa dabalatee michoota isheef kennituun nageenya goolte jechuun qoqqobbii kaa'e. Waajjira qabeenyaa USA'tti muummeen to'annoo qabeenya alaa miseensota kaampaniiwwan hidhata walii qabanii fi namoota dhuunfaarra qoqqobbii kan kaa'e xiyyaaronni waraana nammaleeyyiin Iraan kun nageenyaaf tasgabbii idil-addunyaa jeequ sababa jedhuuni. Sagantaa diroonii gartuu waraanaa Iraan's Islamic Revolutionary Guard Corpsiif qaamolee biroon dirooniiwwan waraanaa hojjetaniin Iraan mataan isheef kan isheen deeggartu gartuuleen akka Hezbollah, Hamas, Kataib, Hezbollah fi Hutiif qaamoleen kaan itti fayyadamaa jiru jedha ragaan mootummaa US. Qaamolee kanaan dabalataan xiyyaaronni waraanaa nammaleeyyiin yookaan dirooniiwwan Iraan Itoophiyaa kan waraanni naannichaa guutuu gooluuf yaaddoo uumee jiruufis kennamee rakkinichatti yaaddoo dabaleeraa jedha waajjirri qabeenyaa US ibsa baase keessatti. Rabsi dirooniiwwanii Iraan naannoo adda addaatti gootu nageenyaaf tasgabbii addunyaaf yaachisaadha. Iraanii fi michoonni ishee dirooniitti fayyadamuun humnoota US michoota keenyaa fi geejjiba galaanaa idil-addunyaa rukutaa jiru jedhan hoogganaa itti aanaa waajjira qabeenyaa US Waalii Adeemo. Itti dabaluunis gocha ishee gaafatamaa hanqatuu fi hammaataa ta'eef gaafatamtu akka taatu ni goonaa jedhan. Itoophiyaa keessatti sadaasa humnoota mootummaa federaalaaf hidhattoota TPLF gidduutti waraan erga eegalee mootummaan Itoophiyaa waraana kana keessatti dirooniiwwan fayyadamaa akka jiru himamus oomisha biyyoota kamii akka ta'an ragaa gahaan hin argamne ture.
Dhiyeenya kana Itoophiyaan xiyyaara waraana nammaleessa drone Bayraktar TB2 jedhamu kan oomisha Tarkii ta'e bitachuuf gaaffii dhiyeessuu Reuters maddeen eeruun gabaasee ture. Mootummaan Itoophiyaa dhimma fayyadama drone ilaalchisee ifatti ibsi kennee hin jiru. Mootummaan US qoqqobbii haaraa sababa drooniiwwan waraanaa Iraan irratti kaa'e qaama duula farra shororkeessummaa ta'us beekseera. Hoogganaan gartuu waraanaa Iraan's Islamic Revolutionary Guard Corps yookaan IRGC Brigadier General Said Aghajani haleellaa doonii bara kanaa naannoo qarqara qaama galaana Omaanitti raawwatee fi haleellaa droonii Saudi Arabiyaatti buufata boba'aa qulqulleessu irratti bara 2019 raawwate keessaa qabu jedha mootummaa US. Dhaabbilee qoqqobbii US kun irratti xiyyeeffate keessaa tokko kaampanii biyya Iraan Kamiyaa Part 7 jedhamudha. Kaampaniin kun humna waraanaa addaa Iraan IRGC keessatti damee oomisha drooniiwwan waraanaa waliin hojjetaa jedhameera. Kaampaniin kun yaalii balalii droonotaa fi deeggarsa teknikaa kennuun qoqqobame. Kaampaniin biraan biyyattii Abdollahi Maherabii and Oji Parv Madonafar jedhamudha. Kaampaniin kun injinii xiyyaarota waraanaa nammaleeyyii bituun damee humna qilleensa waraana biyyattiif dhiyeessaa jedhameera. Hoogganoonni kaampaniiwwan kanaas qoqqobbiin irra kaa'ameera. Mootummaan Ameerikaa qabeenya namoota dhuunfaaf dhaabbilee kanaa kan bulchiinsa isaa jala jiru akka ugguramu ajajeera. Lammiileen Ameerikaas dhaabbilee kanaaf namoota dhuunfaa waliin hariiroo daldalaa kamuu akka hin qabaanne labsameeti jira. Dhaabbileen maallaqa biyya alaas beekanis ta'e osoo hin beekin dhaabbileef namoota dhuunfaa qoqqobaman kanaaf haala mijeessan qoqqobbiif saaxilamuu maluu jedha. Ibsi mootummaa Ameerikaa gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE irraa. Dr. Tedros Adhanom biyyoota 28 kaadhimamuun marroo lammataaf WHO hoogganuufi. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom marroo lammataaf dhaabbaticha akka hoogganan filatamuun fiixeerra gahanii jiru. Biyyi isaanii Itoophiyaan waraana Tigraay wal qabatee humnoota TPLF'if deeggarsa godhu jechuun himattee kaadhimamaa gootee dhiyeessuu baattus biyyoonni alaa biroon 28 kaadhimamaa gochuun dhiyeessanii jiru. Yeroon kaadhimamaa dhiyeessuu kan xumurame yoo ta'u Dr. Tedros malee namni hooggansa kanaaf dhiyaate akka hin jirre dhaabbatichi beeksisee jira. Dr. Tedros Faransii fi Jarman dabalatee biyyoota gamtaa Awurooppaa irraa deeggarsa kan argatan yoo ta'u Afrikaa keessaa ammoo Botswaanaa, Keeniyaa fi Ruwaandaan kaadhimamuu isaanii deeggaranii jiru. Bara 2017 nama jalqabaa Afrikaa dhaabbata fayyaa addunyaa hoogganan ta'uun hiree kan argatan Dr. Tedros torbanota keessatti filatamuun isaanii erga ifa godhamee booda waggoota 5 dhufaniif dhaabbata fayyaa addunyaa to'atu hoogganuun itti fufu. Waggootni 5 darban WHOf yeroo qormaataa akka ta'e himama. Keessumaa weerarri koronaa vaayirasii namoota miiliyoonaan lakkaa'aman darbuun qormaata itti ta'ee jira. Dhuunfaan ammoo waraanni naannoo Tigraay keessatti eegale qormaata dabalataa itti ta'uu maxxansaalee Tiwiitara isaanii keessatti barreessaniin Dr. Tedros ibsaa turan. Hoogganaan waraana Itoophiyaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa Dr. Tedros warra TPLF deeggarsa biyya alaa sassaabuuf dhagaan hin garagalchine hin jiru jechuun himatanii turan. WHO kaadhimamaan tokko qofti biyyoota miseensa ta'an 28 guyyaa isa dhumaa jechuunis fulbaana 23 bara 2021 dhiyaatanii jiru. Dr. Tedros Adhanom Gabrayyesuus kan hoogganaa olaanaa amma hojiirra jiran ta'anidha jedhe dhaabbatichi ibsa baaseen. Hanga ammaatti kaadhimamtoonni iccitiin qabamanii turan. Duula weerara koronaa vaayirasii kan dursan Dr. Tedros ka'umsa weerarichaa walqabatu pirezidaantii duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin rakkoo keessa galanii US deeggarsa dhaabbatichaaf gootu akka addaan kuuttu sababa ta'ee ture. Dr. Tedros Chaayinaaf looguun weerara kana hammeessanii jiru jechuun Tiraampiin qeeqamaa turan. Joo Baayiden pirezidaantii haaraa ta'uu isaanii hordofee haalli gara duraatti jijjiiramee jira. Abbaan taayitaa mootummaa Itoophiyaa tamsaasa miidiyaalee biyya alaa dhoowwe. Dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oduu qophiilee miidiyaalee biyya alaa irraa liinkiidhaan fuudhee tamsaasu akka dhaabu abbaan taayitaa sabaa hima Itoophiyaa ajaja dabarse. Buufanni miidiyaa Oduu Onkoloolessa 19/2013 eegalee akka tamsaasa addaan kutu xalayaadhaan ajaje. Xalayichi kaayyoo ittiin dhaabbate ala jechuu irraa kan darbe sababa addaa hin kennine. Xalayaan qaama mootummaa kun kan qaqqabe sagalee Ameerikaa isa tamsaasaa ture Oduu dabalatee jaarmiyaalee miidiyaa warreen dhaabbata miidiyaa alaa irraa qophii fuudhanii tamsaasan hundumaaf akka ta'e gabaasni sagalee Ameerikaa ibsee jira. Xalayaan abbaa aangoo eeyyama hojii miidiyaa daariktera galmee fi beekumsaatiin mallatteeffame bahe kun murtichi kan yeroo yookaan immoo kan dhaabbataa ta'uu fi dhiisuu isaa irratti wanti jedhame hin qabu.
Buufanni raadiyoo fi televezyiinii Oduu ajaja abbaa taayitaa kan irra kenname Tamsaasa sagalee Ameerikaa guyyaa kaleessaa irraa jalqabee dabarsuu dhaabee jira. Kanuma sababeeffachuun Daarikteerri sagalee Ameerikaa kan yeroo Yoolaandaa Loppeez ibsa kennaniin abbaan taayitaa sabaa hima Itoophiyaa raadiyoo Oduu fi TV'n gabaasaalee sagalee Ameerikaa yookaan VOA akka hin tamsaane ajajuu isaatti gadduu isaanii ibsan. Sagaleen Ameerikaa qajeelfamoota gaazexeessummaa dhugaa madaalawaa fi hundaa hirmaachise cimsee hordofa kan jedhan Loppeez qabiyyeewwan hojii VOA dhimmoota uummata Itoophiyaaf barbaachisoo ta'an irratti akka xiyyeeffatus eeranii jiru. Ajajni darbe kun odeeffannoo walabaa akka lammiiwwan Itoophiyaa bira hin geenye gufuudha kan jedhu ibsichi kun gaazexeessitoota biyya keessaa illee rifaasisaadha jedhan. Dhumarrattis hooggantuun tun abbaan taayitaa sabaa hima Itoophiyaa gocha isaa irra deebi'ee akka ilaalu gaafatanii jiru. Oduu biyya alaatiin Jeneraalli waraana Sudaan muummicha ministeeraa haaraa muuduuf ta'uu beeksisan. Torban kana mootummaa fonqolchuun kan aangoo dhuunfatan Jeneraalli waraanaa Sudaan waraanni isaan hoogganan kan isaan cinaa hojjetu muummicha ministeeraa muuxannoo qabu torban tokko keessatti ni muuda jedhan. Dhaabbata oduu mootummaa Raashiyaa Sputnik waliin gaafiif deebii gaggeessaniin jimaata kaleessaa maxxanfameen Abdel Fattah Burhaanii akka jedhanitti muummichi ministeeraa haaraan kaabinee hooggansa biyyatti humnoonni waraanaa waliin qooddatu ni hundeessu. Wixata darbe ture Burhaan mootummaa ce'umsaa diiguudhaan muummicha ministeeraa Abdallaa Hamdok aangawoota mootummaa fi hooggantoota siyaasaa kanneen fonqolcha mootummaa United States fi warreen gama dhiyaa biraa qeeqa dhaqqabsiise to'annoo jala kan oolchan. Oduu biyya alaa biraatiin ka'umsi COVID-19 tasumaa baramuu dhiisuu mala jedhan dhaabbattoonni basaasa Ameerikaa. Dhaabonni tika Ameerikaa madda yookaan ka'umsa koronaavaayirasii tasumaa adda baasuu dhiisuu dandeenya jedhan. Ta'us meeshaa namoota miidhuuf malan baayoloojikaaliin tolfame akka hin taane garuu himanii jiru. Kanarratti gabaasa qabna. Dhimma vaayirasichi akkamiin jalqabe jedhuun qorannoon dhiyoo kana ifa ta'een dhaabbanni tikaa biyyaalessa Ameerikaa bineensa irraa namatti darbuu fi laaboraatoorii keessaa miliqee ba'ee kan jedhan yaadota ka'umsaa amansiisoo ta'anidha jedhe. Haa ta'u malee guutummaan guututti akkana jechuuf odeeffannoo ga'aan hin jiru. Chaayinaan immoo gabaasa kana busheessiteetti. Bu'aan qorannoo dhaabota kunneenii gabaasa idilee guyyaa 90 bulchiinsa Joo Baayiden irratti hagayya keessa ba'e. Gabaasichi ka'umsa koronaa vaayirasii irratti hawaasni tikaa ammayyuu waliin gallee jedha. Dhaabonni afur yaada ka'umsaa bineensa irraa namatti darbe jedhu qo'achuuf amantaa gadaanaatiin jalqaban. Dhaabbanni tokko garuu vaayirasichi laaboraatoorii keessaa miliqee ba'e kan jedhu haala giddugaleessaa jedhamuun amaneeti qorachuu kan jalqabe. Kunis Inistituutii qorannoo vaayirasii Chaayinaa waan keessatti miliqee ba'e isa jedhudha. Akka gabaasa kanaatti qondaaloti Chaayinaa vaayirasii magaalaa waan keessatti hamma jalqabutti waa'ee COVID-19 beekan ture. Haa ta'u malee Chaayinaan qorannoo addunyaalessaa danquuf odeeffannoo kennuu dhiisuu itti fufteetti jedha. Qondaaloti Chaayinaa dhukkubichi lafa gabaa gosti nyaata bineeldota bishaan keessaa itti gurguramutti jalqabe jechuun saayinsistoonni dhukkubichi jalqaba bineensarraa namatti darbe kan jedhu akka fudhatan godheera. Jalqaba bara kanaa irratti garuu miidiyaalee US vaayirasichi laaboraatoorii waan keessaa akka tasaa miliqee ba'e jechuun ragaa dhiyeessuu yaalaa turan. Baatii caamsaa keessa pireezidaanti Joo Baayiden qondaaloti tikaa madda vaayirasii kana akka qoratan ajajan. Isa laaboraatoorii keessaa miliqee ba'e kan jedhu garuu Chaayinaan kufteetti. Imbasiin Chaayinaa Waashingten jiru Rooyitersitti akka himetti Ameerikaan dhimma kana qorachuuf saayinsii irra basaasa akka meeshaatti fayyadamuun qoosaa siyaasaatii jedhe. Ka'umsa dhukkuba kanaa irratti tattaaffiiwwan mala siyaasawwan godhaman deeggaraa turre deeggarus itti fufna. Ta'us dhimma kana siyaasatti maksuuf garuu ni morminaa jedhe. Akka addunyaatti namoonni miiliyoona 240 ta'an COVID-19 kan qabaman yoo ta'u miiliyoona 4.9 immoo lubbuu dhabaniiru. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irra. Daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabanne kan hanga ammaa ture qophiilee Shinniigaa hafa waliin turtii gaarii.